Maal jechuudha Jawaar akkamitti natti tafuu danda'a? Eenyu ilma eenyu dhagee du'aaf? Eenyu dhagee qabsaa'aaf? Eenyutu guddisa baasa? Nama hundumtuu akkuma Jawaar isin mararu dhalli isaa hin marara. Hin jaallata. Akkamittiin eenyu dhagee gatii kana haa kaffalu? Malee akkumatti teenyee isa barbaannu isa jaallannu nas taa'e isa kaaniin immoo deebi. Ani immoo dhagee du'a Jawaar hin deema. Entau Jawaar inni akkasii ta'u. Entau inni akkasii ta'u walumaan deemna. Dikesa, nanti bukan di rumah malah dikesa. Galatoma jennani hawwanni teenna umrii nu dheeradha nyaata aadaa Oromoo kana akkasitti warri nu qopheessitan galata guddaa qabdanii ammootu wanni isinitti dhaamannu dhaloota ammaa kanatti nu dabarsa. Dhaloota ammaa kanatti nyaata aadaa kana akkaataa inni itti qophaa'u aadaa kana nu dabarsa jennaa hawwatii teenna hamileedhaan naasimadha. Ililcha hawwatiin ililcha. Ililcha na ofisa isaan illee. Abbootii gadaa naa galatoomfadha. Abbootiin gadaa fi abbootiin manguddoonni yeroo gabbuutan hin taa'ina naannoo kana naa dhaabattan naannoo kaameraa kana naa dhaabattan dhiifama wajjin. Tole ammas nama keessummaa qabna nama uffifannu nama nu biratti kabajaa qabu nama Oromoo hunda biratti kabajaa qabu jira. Namni sun gaafa Oromiyaa Media Network akkaataa ittiin socho'u dhabee hawaasni keenya maal goona akkam goona jedhee malaaf malli jalaa badee kan lakkaa'anuyyuu isiniif jira waan kana anuu sochoosuu hin danda'a jedheetiniin kan nu sochoosaa ture asnaa kennaa uffisa san kan nu sochoosaa ture obbo Muhammad Abdosh na uffistanii jecha Director olaanaa Oromiyaa Media Network
Muhammad Abdul jechuun isaanii yeroo tokko gizee isaan mana hidhaa seenaniidha mana hidhaatii ba'anii ani faati manaa koo taa'aa turre warri kun nu bahee jira wanni isaan nyaata dhiisanii guyyaa 40 ta'aniif tokko koroneel gammachuu ayyaanati so yaa waaqayyoo gaa inni mana hidhaatii naa bahee iPhone 12 kennaa yookaan bitaa fi jettee haati manaa koo jettu anillee harka dhahaan ture. Edaa hoggaan takka jedhu isaanillee nuu ba'anii waaqa galanne haa ga'u amma immoo hoggaa jennu iPhone 12 gabaarra hin jiru nuun jedhan haaraa bituu barbaanne tartiinii binne maarre. So koroneel gammachuu ayyaana misaa'elii keenya kan raashan tokkostu san kana irra deebi'uun barbaadu kanaafi nuyi hundumaayyuu warra Oromoo dubbatu hundumaayyuu waliin dhaabbannaa kun yaada isin hundaayyuu akka ta'e naa galaa dhamanaatiyyan telefoonaa wajjiniini asitti yaamaa sabboontuun guddoon ishiidha namni tokko hoo namni duuba jiraate dubartiin duuba jiraatte malee jabaachuu hin danda'u ka jabduun ishiidha akka asitti naa dhuftee telefoona sanii bu'aqalaatti naa kennite koloneel gammachuu ayyaanatiin nu gaanaan barbaada. Tola. Eeyyan. Kenni haagi kenni. Haagi kenni. Juara kuru. Banuu hin danda'an abbo Bakkalaan. Galatooma naa jiraadha. Thank you. Tole kanattaan Suudaan atau bayi galatooma waggaa 4 dura bakka kana yeroon dhufeetan ture 2018 gaafa sana nabi yookaan baay'inni nama haga kana hin ga'u ture amma baay'attanii jabaattanii nu eeddanii waaqayyoof galanna ga'u alhamdulillah jedha. Lakkoofsa keessan qofa yoo osoo hin taane maqaa keessan hin dhageenyaa namni waan gaarii hojjetus namni waan hamaa hojjetus hammeenyi isaas gaarummaan isaas fagootti ni dhaga'ama. Namni numa quba qaba naannoon isaa numa quba qaba waa'ee keessan nus quba qabna hogguu mana hidhaa turres maal hojjechaa akka turtan gochaan isin gochaa turtan isinii waliin lakkoofsa keessanii waliin kan adeemu osoo hin taane warra baay'ina heddumminaan isin caaltanii biyya keessatti namoota madaan namoota dhukkubsatan namoota rakkoo adda addaa keessa jiran akka isin gargaaraa turtan quba qabnaa kanaaf isin galateeffachuudhaaf dhufu. Kana jechuun ani fi Jawaararra bakka kanatti yeroo namni hundumtuu hiikameera jechuu otoo hin taane kumaatamaan obboloonni keenya kumaatamaan kan lakkaawaman ammallee mana hidhaa keessa jiru rakkoo fi dararaa adda addaa keessa jiru bilisummaa nuyi har'a bakka kanatti arginu haasa'uudhaaf isinii wajjiniin wal qunnamuudhaaf qabnu kana dhabanii mana hidhaa keessatti kan rakkataa jiran hedduu isaaniitu jiru. Isaanumti warra carraa qabanidha. Warrumti mana hidhaa keessa jiran iyyuu warra carraa qabanidha. Warri waggaa baay'ee jiran warri qabsoo kana gara fuulduraatti warri jijjiirama kan lubbuu isaanii wareeganii jiru. Nuyi umriidhaanis nama lafarra bubbulleedha. Garuu ijoolleen nyaatanillee hin quufin akka garaa isaaniitti maatii isaanii wajjiniin illee bashannananii warri hin quufin ijoollee kichuu ijoollee baay'ee dhabnee jirra. Nama baay'ee of biraatii dhabnee jirra. Nuti eenyuun
kanatti ogguun simattan galata nu isiniif galchinu maqaa warra wareegamaniin immoo hiikamanii ala jiraniin warra baqataniis biyya alaa jiraniin maqaa dararraa keessa jiraniitiin isin galateeffachuu barbaadna waan gootan hundumaatiif galatoofama. Egaa akkuma ilaallu akkuma nama dubbachuudhaaf yaada isin mirga qabdu biyya ormaa keessatti mirga qabdu nummoo biyyuma keenya keessatti mirga hin qabnu mirguma ishee waggaa afuran har'aa qabnullee har'a hin qabnu iseen yeroo tokko al tokko nutti mul'isanii ifa isheetti qooma ishee billichi nutti godhanii nurkatti dhaamsan nurkatti balleessan utuu sirbinee hin quufin utuu galateeffannee hin quufin yeroo suma deebi'ee wanta nuyi qabne hundumtuu bishaan nurkatti namme nu jalaatii bade jechuudha. Kan baay'ee nama gaddisiisu immoo dur ormaatiin cabaa turre alagaatu nu cabsaa ture waraanatu bakka biraatii dhufee nu cabsaa ture har'a immoo namuma nu keessaa bahe namootuma afaan keenya dubbatan namootuma aadaa keenya beekan namootuma baay'een isaanii namoota waliin guddanne hin deebinee miidhamuu keenyadha. Wanti Oromoo miidhe wanti addaan illee qoode akkatti dubbannullee wanti nu wallaalchise waan goonullee faranjii akka nutti qoostu yookaanis immoo amma waan qottaniitu maal taate maal barbaaddu maal tumboose akka isaan nuun jedhanitti rakkoo guddaa keessa jirra guyyaa har'aa kana jechuudha. Dhuguma har'a namni aangoo biyya sanaa qabatee jiru nama afaan keenya dubbatudha nama keenyadha jechuu dandeenya. Mootummaan isaa kan keenya ta'uu haa baatu iyyuu malee namni sun nama keenyadha jechuu dandeenya. Afaan keenya dubbata. Kaleessa waggaa afur hogguu isaan miidiyaatti ba'anii yeroo isaan dubbatan yeroo isaan mootummaa darbe sana sirna darbe sana jala yeroo isaan dhaabbatan yeroo sana dhuguma abdii guddaa godhannee abdii keenya sitti kennannee turre. Amma hogaa nuu darbe jennee amma hogaa yeroon isaas nuu ga'e yeroon keenyas nuu ga'e rabbis nu ilaale jennee iyyuu turre jechuudha. Imaanaan keenya sun hundumtuu har'a hin jiru. Isa waggaa 30 hin dhabin namoota waggaa 30 hin dhabin waggaa 4 kana gidduutti dhabnee jiru. Nama ganda keessanii du'e yoo gaafattan amma biyyatti yoo bilbiltan yoo barreessitan yoo gaafattan namni waggaa 4 kana asitti namni du'e hagam akka ta'e hundumti keessan beektu hundumti keessan quba qabdu jechuudha. Barattooti keenya yuunivarsiitii dhaqanii galuu dadhaban. Yuunivarsiitii irraatii fooqii irraa gad darbatu karaa irratti cufanii maal godhaniitu makiinaa irraa buusanii ajjeesu karaa makeenya irra karaa cufanii nu dura dhaabbatanii naannoo biraatii dhufanii kan keenya jedhanii nutti falmanii konkolaataa irraa buusanii waan barbaadan nu godhu. Raayyaa qabna poolisii qabna humna addaa qabna humni addaa Somaalee yoo fudhattan Somaalee tiksa humni addaa Kibbaa yoo fudhattan warra Kibbaa tiksa humni addaa Tigree tiksa humni addaa Amaara tiksa humni addaa Oromoo garuu nutti bobba'ee mana keenya keessatti adamsee ijoollee keenya ajjeesaa jiraadha. Waan nama dhibu kanumti nama gaddisiisu wanti jennus akkuma sila jenne wanti nu dhabsiise kanadha. Saba keenya keessaa nama ba'een numti deebinee dhumuu keenya nama bakka biraatii dhufee nu ajjeesaa hin jiru. Namuma keenyatu deebisee nu fixaa jira jechuudha. Poolisiin ormaa saba isaa tikfata. Poolisiin keenya garuu ganda keessa deemee saba isaa adamsee ajjeesa. Ijoollee amma du'aa jiran kana baay'ee isaanii kan ajjeesaa jiru. Akka bineensaatti kan adamsaa jiru. Humnuma addaa mootummaan kun ijaaree bobbaasee namumti afaan Oromoo dubbatu nutti bobbaaseedha jechuudha. Kanaatiif afaan Oromoo dubbatan malee garuu mootummaan kun mootummaa Oromoo miti kan ittiin jennuuf kanaaf mootummaa Oromoo miti. Tokkoffaa nu hin filanne paartiilee Oromoo hogganoota isaa hidhee waajjiraalee keenya guutummaatti cufee guutummaa biyyattii keessatti cufee nuun immoo mana hidhaa keessatti nu naqee mana hidhaa keessatti nu gureetu qobaasaa ofiisaatiin dorgome. Kanaatiif kuni Oromoon hin filatamne. Dhaabii Oromoo keessa jiru adda bilisummaa Oromoos keessa jiru Koongireesiin Federaalawaa Oromoo paartiin keenyas keessa hin jiru. Kanaatiif kan keenya miti kan ittiin jennaaf lammaffaa nu tiksaa hin jiru
nu tiksaa hin jiru. Ormi saba isaa tikfata jenneer. Ormi daangaa isaa kabachiifata jenneer. Daangaan keenya kabajamaa hin jiru. Har'a naannoo Amaaraatti waan nama dhibu naannoo Amaaraatti dhufanii Wallagga faa keessa seenanii qotee bulaa Oromoo arraba faarraa kutunnaa geessanitti yoo ta'e. Qotee bulaa Oromoo naannoo biraarraa ganda biraarraatti dhufanii jechuudha. Utuu mootummaa qabna jennu akkamitti mootummaa keenya jechuu dandeenya kanaan. Eega nun tiksine akkamitti mootummaa keenya ta'a. Eega roorroo nurraan qolanne eega roorroo nurraan deebifne akkamitti mootummaa keenya jechuu dandeenya. Kanaaf afaan keenya dubbatan iyyuu malee sirni kun sirna keenya miti. Mootummaan kun mootummaa keenya miti. Kanaaf mootummaan kun mootummaa Oromoo jettu mootummaa keenya miti kan jennuuf kanaati. Nu hin filannes, nun tiksines, nun gargaarres. Roorroo jalaa nun baafne, nurraan ittifne. Haga fedhanii nu haa godhanii alagaa jala alagaarraa nu ittisuu hin dandeenye. Ormaa nu ittisuu hin dandeenye. Karaa baay'ee fudhatan ammas jenne keessaatti dhufanii karaa yaalaa dhaabbatanii bakka sana Oromoon akka itti darbullee jira jechuudha. Karaa hundumaatiin roorroon har'a nuti keessa jirru nurratti fe'amee jiru waggoota 30-40 darban keessatti nurratti ta'ee hin beeku. Kun immoo yeroo namni nama keenya jennu achirra jiru ta'uu isaati kan baay'ee nama ajaa'ibsiisu kan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Kanaaf qabsoon keenya ammallee itti fufa. Qabsoon keenya amma gaafa akkasin as jirtan kanatti bilisummaa arganne biyya keenya keessatti mataa keenya wal qabannee dinagdee keenya irratti ajajnee daangaa keenya kabachiifannee roorroo ofirraa haga gaafa kaafnutti ammallee qabsoon keenya itti fufa. Kaafaa'uun kanaaf dura dhaabbata. Akkuma kanaan dura nuti dhaabbileen Oromoo wal quba qabna, wal beekna, walii qabna, waan walii mallatteessinu qabna, waan waliin hojjennu guutummaatti qabna. Haga gaafa galma keenya geenyutti qabsoon keenya itti fufa, isinis nu biraa hin hafina, waan armaan dura gootaniif immoo galatoomaa isiniin jechuu barbaadna. Kanaaf Jawaariif Baqqalaa mana hidhaa keessaa sababii ba'aniif gammannee yookaanis immoo ammaan booda waan hundumtuu akka waan raawwate akkasin ittiin fakkaannee hin barbaadu. Hoggaa meeqa dura as dhufe san? Baran dardara ta'e tokko as dhufe na fakkaate. Magaalaa tanaa magaalaa biraa takka garuu hawaasuma kana 17 miti 2013 suufool dhufeetiin ol fuudhu laaqana binnee barfanaa foon shiroo na nyaachise qaalichi diriin isaan kun nama ijoollee aadaami gaafa nan xiqqaa ta'ee biyya hin taphadhu kanarra dullacha ture dhugatti barsaa tan hoggaan addunyaarra deemu keessattuu immoo gara Ameerikaa kan hoggaan dhufu yaadaan dhuma deebi'a. Bara san yeroo Oromoonis namaa gadii miti dhugaan sii guddaan kijiba alagaatiin awwaalamee hafuun qabu. Kunis nutis ormaan wal qixxooynee miidiyaa mataa keenyaa qabaachuu qabna jennee hawaasni dura itti dhufne tokko kana. Hawaasni dhugaa dubbanne hawaasni Oromoo naannoo kana jiraachuu isaatu hin beekuun turen. Yoolumas jirtu kanaan nayaamee dhufne waan wayyaa kiisha nu keeysan. Hinga jajjabeessinee asiin geenye. Har'a garuu akkanatti heddummaattanii baroota dabra kana keessatti guddattanii as ga'uu keessan hin beeknen ture. Hoggaa Ameerikaadha ina jennu Minnesota silaa irra dabruu hin dandeenyu waa hedduu walitti xaxaadha. Minnesotatti aanee eenyu haa ta'u hoggaa jedhan namni warri kana qopheesse dabduu iyyuu sun tumtu hawaasa Suulaan ta'uu qaba jedhaniitti murteessanii maaliif akka ta'e amman arga. Baay'ata
fakkaate walakkaan dubartoota mana kana keessa dur maaliin jedhanii beeytanii gaafa dardaraa isaanii walgahii dhagee gaafa dubartoonni heddummaatan wanni irraa dhoortoon irraa argamnus wayya turte. Women are very practical. Dhiira ka ama 50 olii yoo ta'e dubbiinis gogoitu gishiillee gogogaadha. Irra gijireessi dubartoota ta'anii ijoollee xixiqqoo yoo dachiin akkana wacan gaafiinis gaafii dalagaati maallayinnis waan nama dalaysiisaati jechuudha. Dubartoota faarsuu fi warri dhiiraa na boonsitan. Hawaasa keessan ijoollee hayyoota teessan fiddanii dhufuun hawaasa jaaraa akka jirtani. Maatii hawaasni manarraa ijaarama, maatirraa ijaarama. Maatiin haadha abbaa ilmaa intala qaba. Bakka waltajjii Oromootitti manni maatiin guutuun hoggaa dhufeen galmi lakkoofsaatiin osoo ta'in qalbiidhaan guutamaa jechuudha. Kanaaf yeroo tokko warra dhiiraatiif harka naadhaa dubartoota isaanii mana dhiisuu dhabuu isaaniitiif. Maqaan keessan hedduudha amma. Ani immoo waan hin hawween asitti arge. Namni keenya magaalota gurguddoo keessatti bakka dalagaan hedduun jirretti dhoortoo mootummaatiin jiraachuurra baadiyyaa bareedduu sanatti gadi ba'ee dalagatee ifiifis wayyaawee qabsoo soggaa gargaaru arguun hedduu nama gammachiisa. Ammallee bal'aa ammallee wanta kana maara baadhaan isin hin jaa. Baga Rabbiin nagaa biyya kanatti deebise. Gaafii wanni si gaafadhu jiru waan tokko jechuu barbaada. Ijoollee ilmaaniin qaba. Ilmaan kiyya wajjii salaatunni raabaan cufa du'aa isii godhani. Firii Jawaar Muhammadii mi Allah Rabbiin Jawaariin nu haa baasu jedhaa turani. Gaafa ati baateen itti hime ijoollee kiyya Jawaar bahee jedhee itti hime. Gaafa ati baate Jawaar bahee jedhee itti hime ijoollee kiyya waa lama na gaafatanii. Lamaan keessaa tokko Abiyyi hidhamee jedhani hin hidhamnee jedheeni. Abiyyi du'ee jedhani hin du'nee jedheeni. Kanaaf biyya sanitti akkamitti baheetiin hin jiraataa jedhanii deebii deebistee jirtaa gaa biyya sanitti hin deebi'etteeti. Ijoolleen tiyyas akkam guddaaf xiqqaan akka sii sodaatan kanumaan si ibsuu barbaada. Gaafii ammoo wanni ani qabu akka kafaa'ootitti dhaaba keessan ijannoo keessan nutti himtanii akka Jawaaritti gaafii gaafa bara 1990 moo 89 Leencoo Lachaa gaafatanii biyya kana bulchuu hin dandeettaa biyya kana bulchitamoo jennaani ittiin qophoofnee jedhanii gaafiin akkasii yoo sii dhiyaate itti qophooftee biyya kana hin bulchitamoo hin bulchituu Jawaariin gaafachuu barbaade akka kafaa'ootitti dhaabi keessa ijjannoon keessanii fagalaadha ka Jawaariin dhaga'uu barbaade galatooma. Ayyee gaafiin itti aanu jiraata magaalaa Suulaan keessa abbootii gadaa yookaan ammoo manguddoo carraa kennina. Jiraata magaalaa Suulaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleessa keenya Jawhariif Baqqalaallee nuti argamu keessa kanaan gammannee jira. Ani wannin jiru Baqqalaa Garbaa fi Mararaa Guddinaa biyya keessatti zamana dheeraa qabsoo gartee karaa dimokiraasiitiin qabachaa turanii amma immoo obboleessa keenya Jawhar waan achitti deemee jecha inni yoo asitti nu keessatti hafee nu wajjin qabsoonnee isaan gargaarre yoo achi deebi'uu isaatuun yoo gartee uummanni Amaaratii fi Nafxanyaan ammallee isa kana ajjeesanii yoo garaa nu balleessan hin beeynu inni asitti hafee yoo isaan kana koofee waliin gargaarree tumsine irra wayyaayyeetii yaadaan asitti inni hin deebiin biyyatti yoo inni ajjeesan ammas gartee uummata Oromoo biyyatti asillee qalbii waan cabxu jecha inni yoo hafee irra gaariidhaa jechaadha kan Jawhar gaafadhu.
Ayee gaaffii itti aanu manguddoo keessaa yoo gaaffiin jiraate. Okay, we have a guest here, so. Okay. You speak English? Yeah. I speak this one? Oh, you can use it both. Okay. Is it that turn? This one? Oh, we go like this? Yeah, just right. Okay. Galatoma. Yeah. So, Ani Aromda Magakia Abdisa. Oh, down low. So, I'll speak in English now. I don't know much Oromo. So, first want to say, I've been praying for Ethiopia a lot, especially praying for the Oromo community a lot. I'm from Sioux Falls, so I got to know a lot of my friends here are Oromo. So I'm learning a lot all the time. So, especially for Jawar, been praying for you when you were in prison and everything. Heard a lot about that. So, as most Americans like me don't know a lot about what's going on, how can we be supporting the Oromo community, supporting the situation in Ethiopia? What can we be doing? Thank you so much. Itti aansuudhaan dubartoota keessaallee gaaffii yoo qabaattan nafirra. Hayyee yeroo tokko isaanii dabarsee dubartoota biran dhufa. Duraan dursa rabbii guddaa galanni haa ga'u jedha isin hunduu galanni keessan bilisummaan haa deebi'udha. Waa hunda dura Jawaarii fi obbo Baqqalee fi akkasuma hidhamtoota Oromoo kan mana hidhaatii bahan baga rabbiin baasee baga rabbiin isinii wal nu garsiise jedha. Silaa na dhogguu baatanii akka mammaaka sheeyamiin Ibroo san ta'uu barbaade. Dhaqee Jawaarin silaa qunxuute Jawaarin ta'uuf nama biraa ta'uu adda baafadha dubbiin manaa ta'uu irraa. Namichatu iyyuu hajjii deeme jedhan nama jiraata baadiyyaatti na fakkaata yeroo dheeraaf hajjii hawwee hajjii dhaqeeti nama kaabaa xawaafuu fi olii gad deemu kanallee argee kaaballee of dura argee hajjii tana anuma dhufe wanni tun manaama jedhee qunxuuxxoo xiqqoo fi godhe jedhan. Booda harki dhukkubnaan anuma jedhe ani akka futunni waa'een Jawaar maal keessa akka nu naqe akka dhuunfaa kiyyaatitti silaa isa ta'u osoo na dhogguu baattanii dhaqee haga inni rifatuuf qunxuutee isa ta'u adda baafadha. Natti hin dhiiftanii isuma waa hedduu keessa tarree waa hedduutu nu mudatee akka dhuunfatitti illee baay'ee yaaddofnaa haasawa keessa illee baay'ee deemuun yeroo naan eeyyamu. Rabbi umrii isin haa dheeressu wanni jedhu gariin gaafii garii yaada. Jireenyi keessaniif nageenyi keessan Oromoo jireenya fi nagaa beektu baay'ee yaaddessaa isin jechuu barbaada. Jireenyi keessaniif nageenyi keessan Oromoo jireenya fi nagaa waan maalummaa nagaati maalummaa jireenyaa beektu baay'ee yaaddessaa kanas yaada keessana galchaa jedha. Inni biraa akka gaafititti waa'ee rakkoo Oromoo keessatti adeemaa jiru gaafa Haacaaluun du'ee fi hidhama keessanirraa ilmaan Oromoo baay'inni isaanii kan daggala seenan. Haala nagaya amma deemu kanarratti wanni namni sila Jawaar akkam ta'ee gabbaa'e maali nutti gabbaa'e jecha jedhu wanni olii gad mataa nama qaqqabachiisuuf gaafii namatti ta'e akkamitti ilaalaa waan jedhu akka gaafiti taatetti na harkaa afoollite wanni na harkaa afoollessee manguddicha yuuketti manguddicha warra Booranaa manguddicha san namni manguddumaa fi loqoda isaa laalee harka dhadha'ee callisee waa baay'ee haasa'e manguddichi sun yuuketti mammaaka jaballee mammaake. Hedduu gaafii kiyyalleef naa tayaa futuna tuna kaase malee inni tokko san akkamitti ilaaltaa ummanni hedduu isin jaalata isinis ummata jaalattan akka ummanni isin jaalatus argitan isinillee akka ummata jaalattan ummanni isin arge namni gaafa garaa walii argee waa walitti himutti seena garuu waa walitti himuun tun immoo gaaris taati gaaris hin taatu bakka tana akka hibboo jaarsaaf jaartiti akka odoo taatee irra fedha akka kiyyatti jaartitu jaarsi waa balleessee jinnaan biyyaa baasuu murteessee dhibee kiyyaaf dilduu arbaattu qorichaa deemi dilduu arbaa soqii jetteen jaan dilduu arbaa soqaana deemee osoo deemuu biyyaa ba'ee mala Afrikaa keessa arbi jiraachuun beene gara Hindii ka qajeelee kaammoo maaltu biyyaa si baasedee namni biraa mala dha'ee fi deebi'aniin deebi'ee booda manuma ofii san keessummaan haalafti golgolooftu eegee manuma isii san kadhatee bulee na bulchaadhaa jeeni jaartima isaa keessumaa ta'ee bulee galgala yoo lafti waarii geettu hibboo jammaran
jammarraani bara arbi dhalu bara jaarsi kiyya galu beekii himii jetten jaartin jennaan mamma hibboo takkaan dhagayni amma taraantiyya jeenin illee hayyee jedheen jetteen waan goolon kiyya baatu waan garaan kiyya yaadu beekii himii jeen itti achi garagalchee waan garii wanni tana kaaseef odoo akkasuma nuu goote jaalala nu sii qabnullee kaati ummat nuuf qabdullee waan argineef bakka garitti nutti ulfaata akkuma hibboo namichaa san waan garaan kiyya baatu waan goolon kiyya baatu waan garaan kiyya yaadu osoo taatee fedha inni biraan mootu carraanaa kennamitti fayyadamee hooggantoota oromootiin isin jaalanna akkuma nama kamittuu isin kabajnalle garuu ilmi namaa jechaa fi gochaan madaalama saba oromoo keessatti yeroo kanatti yeroo akka malee jirrutti yeroo akka malee fokkataa keessa jirrutti yeroo namni waan malee keessa jirrutti madaalan taane akka isinirraan baane gaarii miti namni wal sakaaluun wal hidhuun baay'ee fokkataadha jechuu barbaada suni ta'ummata oromooti himmoo akka dhuunfaa kiyyaatitti waa'ee keessanitti silatiin asitti kennamtii ani hin beeku ani nama silatii qabatee ati immoo dhimmaan silatii qabadhee fi silatiin immoo akka nuti beeynutti nama biraatiif kennamti san immoo rabbiin sina agarsiisuuf irra deebi'ee alhamdulillahi rabbil aalamiin jedha itti deddeebi'an mallee ka itti aanu immoo nama hamtuu sitti yaade saree xiyyaaratti dutte rabbi haa godhuun du'aa iteessan mara nama hamtuun silaale nama gufuu sitti ta'ee saree xiyyaaratti dutte rabbi haa godhuu humna wayiituun qabdu jechuu assalaamu alaykum akka booltan oromoo bagana gaanis dhufan ijoolleen tunarra ilmaan keenyaan akka kiyyatti isiniifillee gariifillee obboleeyyanii bagana gaanillee dhufanii baga rabbii hidhaasanirraa illee baasee kadhiiraa dhalaan boonyu halkanii guyyaa imimmaan nurraa qoorii yoom hidhaddu'anii yoom guyyaa agartee beela ifa gabsansanillee du'anii taarikhni oromoo hammaatallee jenne san hundarraa isin dabarsee baga rabbiin har'a guyyaa kana waliin nu garsiise oromoon dhiiraa dhalaan baga gammaddee yoo garuu Juwaar Mahammad umrii dheeradhaa siifi baqqalallee warri akka keessanillee ka hidhaa jirus rabbi nagayaan nu haa baasu gartee joolleen har'a gaara jirtu tun joollee dheengadda dhagaa darbattee qabsoo tana fiddee ippiidiyoo aangorra keesse joollee tana har'aas boruus itti yaada wanni joollee tana oromoon caljatti malee hottu mataa nu nyaattee joolleen tun qeeroodha qeeroo dheengadda dhagaa darbatteetu bakka dhabdee taayyamani gubachuu jirti taani dhasuuti belbelu jirti taan gaara san keessatti irra bilaa kophee bilaa bishaan yaati intalti dhalaadhaa waa meeqa qabdi dhalaan ni beekaa dubartiin intalti sanarraan tana waan godhattu sani meeqa rakkatti if qabdee barnoota meeqa balleessitee ijoolleen tun irra gaara kana keessa jirti ijoollee tanaaf itti yaadi mas'uulummaa rabbiin sirra kaayee warra biyya bulchuus warra itti milkaa'us rabbi si haa godhu umri si sinaa dheeraysu hamtus rabbi sinirra haa qabu osoo halkan guutuu haasofne gaarii ture dhageessanii mi dhageeba kuno kan haloye gaafiin biyya kana bulchuu fi hojii qabdan jedhu kan walummaan jecha jiru tolaatamii afur sagaltamii tokko kuma lamaa kudha saddeet daraan dhiigaa ilmaan sabaa hedduu umar kana rakkoo keessaa kan hin baasin maaliif jedhee ogaa gaafatee sababoota hedduu keessaa inni hangafa itti qophaa'uu dhabuudha jaarmaa jabaa jaarree qabaachuu dhabuudha kan ubi keessaa keessatti hirmaadhe irraa yoo ta'e kuma lamaa kudha saddeet qabsoo qeerroo sanii abbaa fedhe irra kaa'uu dandeenya ture akka keenya ture wanni dabalatee ofiitootti kenninee boodaatiin jaarmeen oromoo qophaa'ee taa'uu baachuu uumamaa jiru san guutuu danda'u hin jiru kun biyya bakka ture kun hidhaa keessa ture jaarmeen saayikoolojikali illee istiraakcharali liidarship waan jaarmeen qophaa'ee ture kati oromoo fakkaatu haa ture ofiyyoo lafa kuufamne jennee kanatti jennee
So hojii guddaan akka kaafamatanis fakkeenyaaf kan hin paartiitti seenan ana mala biyyarraa siyaasa paartiitu waan ta'u wanni paartiitti seeneef ummanni Oromoo ce'umsa itti aanu jijjiirama itti aanu keessatti hiree argamu gara sirna dantaa isaa eegsisutti jiruu kan danda'u paartii cimaa yoo qabaate jaarmaya cimaa yoo qabaate nama cimaa yoo qabaate osoo hin ta'in jaarmaya cimaa hooggansa ifitaa caasaa sirriitti diriire imaammata ifa ta'ee sirriitti itti yaadame yoo qabaate kanaaf jechuudha. Kanaaf itti qophaa'uun barbaachisaadha. Baay'ee nama waa'ee mootummaa kanaa mootummaa kun bu'uura booyaachisa. Saniif kana yaachisu. Wanni ol ba'e gaddeebi'uun hin oolu. Wanni ol ba'e gaduma deebi'a. Ta'u too deebi'u lammaa turisummaa gaafa hin jiru. Gaafii yoomiiti malee numa qurti. Anamma poost biltiginnaa tun yaachisa. Biltiginnaa booda manni keenya akkam. Hiree lama jiraatu. Lolli kun itti humnaani biltiginnaa booda biyyi kun jiraatu. Lolli kun hin baddi. Lolli kun dhaabatu baannaan biltiginnaanis, Itoophiyaanis, Oromiyaanis, Somaaliyaanis, Amaaris illee wajji bada. Lolli kun dhaabatu baannaan. Tokko dhabamuun biyya, dhabamuun uummataa, diigamuun uummataa ni haalli amma tuutuudhaan. Lammaffaa yoo akkam jabaata wanni nun beekne kan isaan beekan yoo jiraate sirna abbaa irree haaraa tuufaa jechuudha. Lachuttuu uummanni keenya hin fayyadamu. Wal waraansi kun itti fufuu isaatiin diigamuu biyyaatiin diigamuu uummatarraa uummanni keenya hin fayyadamu. Abbaan irree biraa dhufee maqaa biltiginnaatiin haa taatu maqaa biraatiin dhufuun uummata keenya hin fayyadu. Kana hanqisuudhaaf balaa uummata keenya irraa amma jiru kana hanqisuudhaafis balaa sirna kana booda dhufu uummata keenya irraa faccisuudhaafis jaarmaya cimaa jaaruu qabna jennetti haga beekumsa hundaa fi uummata keenya tattaafataatu irraa kana. Ajjecha naannoo Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Gujii, Wallagga Afran, Arsii Lixaa, godinoota hedduu keessatti akkuma deeggarda ittiin galmeetti jee namni dhumuu miti beekta wanni ajaa'ibaa jiran. Eenyu du'e, eenyu ajjeese, maaliif ajjeeseenu deebii dhabee jira. This is total anarchy. Lolli sirna qaba bar. Humni lama hoggaa ol lolu. Seera lolaa loofaa dhimma sakamuu qaba. Kan Oromiyaa keessatti ta'aa jiru garuu akkuma reefu obboleessi kiyyaatiin kaasee obboleettii kaafte. Qaamni wal lolu lamaan osoo jiru kabiraan boo jidduun kan uumame uummata keenya. Keessatti warri naannoo sana daddalattanii dhuftan gaggaafadha. There is something really weird going on. Nama keenya jajjabaa, abbaa qabeenyaa jabaa, barsiisaa jabaa, hayyuu jabaa, kana ajjeefama. What is going on? Maaltu godhamu jira? Ka ta'u sirriitti hubachuun barbaachisaa fakkaata. Nuyi waa'ee nageenya kanaatiif kaasofnu lolli dhaabbachuu qaba kan jennu gara tokko loofnee gara tokko qaqqabuufi miti. Lolli kuni balbala baay'ee banee seexana baay'ee haada irraa butee uummata keenya gaaga'aa jira. Balaa hamaa nutti fida. Kaja'urraa jechuudha. Mootummaa akkamiin amantan kan jedhu mootummaa hin amannu amannees hin beeynu. Garuu biyya keenya keessatti nagaan dimokiraasiin sirni federaalawaa dhaabbachuu qaba. Kana immoo tarsiimoo qabsoo nagaatiin geggeessuu qabnaa jenna. Kan hoggaa jennu aarsaa hin qabuu jechuu miti. Hin hidhamnuu jechuu miti. Hidhamuunis qaama qabsooti.
ni wareegamnas tarsiimoo qabnuun beekumsa qabnuun ummata keenya gurmeessine sirna amma dura ofirraa kaafnee jirra sirna kanas ni jijjiirra jennee amannanu ka jijjiiru baay'ee nu yaachisu nu that's not our biggest problem nu waa lama tokkoffaa bakkuma sirni jijjiiramu sanuu geessimoo faca'iinsa wal fixiinsa hamaa anarkiin kun itti fufu lammaffaa san booda maaltu ta'a kanaaf of qopheessuu qabna of jaaruu qabna jennee fuulleffannee irratti deemna kan ijoollee bosonaatiin kaafte Baqqalaan kaleessa kaasaa ture hedduun isaanii nu wajjin hidhamanitti hidhaa keessatti dararaan meeqarra ga'eet qeetti hoggaa galan ajjeechaadhaaf barbaadamnaat qeetti haadha ofii duratti du'uu diddaaf bosona gale dargaggeessi kun dhugaadha nu oduuni miti barka beeynu oduuni miti we know them amma yeroo baay'ee namni quba nutti qaba akka nuti faallaa sanii jirru kami jaarmayni gadi ba'ee biisan keessa osoo taa'u osoo maqaa shororkeessaa itti dhoobamee jiru gadi baanee koora irratti ejjennoodhaan waraana shanii jedhamu hin beeynu waraana bilisummaa oromoo jedhamu beeyna jenne namni jedhan jiru bar fakkeessaa miti barnu we walk the talk we don't just talk nui achi keessa teenyee tokko siyaasaa madda siyaasaa jira dhugaa qabanii these are legitimate political force they have legitimate political grievance akkuma TPLF dhaggeeffatanii mariidhaaf hojii teessanitti waraana bilisummaa oromoo hojii teessanii mari'achuu qabdanii jenne nu kun eenyu aarsa kora keenya irratti dhageessanii duubiti hoggaa durataan keenyas sankoo osoo ta'e riizoluushiniidhaan filannoo keessaayis kaafaa'uun hoggaa ba'u tokko hidhamuu keenya lammaffaa dargaggeessi dhiibamee qawwee fudhatee bosona gale mariidhaan deebuu qabaa jenneeti ammas marii biyyoolessaa hirmaattan malee jamee dhiibbaa meeqa godhamaa jira humni hidhatee mootummaan wal lolaa jiru kan TPLFis kan OLS kan Beenishaangulis hirmaatu malee nuti hin hirmaannu jenne tarsiimoo adda addaa hordofna nuti waraana bilisummaa oromoo wajjin nu qabsoo nagaa hordofna isaan qabsoo hidhamannoo hordofaa jiran dhugaa walii galchuun immoo jira kanaaf ummaan diya katila gaafatte hedduun isaanii ijoolleen wajjin qabsaa turani kaleessa Baqqalaan waajee ture lolli kun dhaabatuu baatee mootummaan karaa ammaa kanaan itti fufnaan namni hundi bosona galuu ta'a maaliif qe'ee taa'ee dhuumu namni sun immoo mootummaafis biyyaafis bu'aan qabu karaan waggoota muraasa dabre kan itti deemame sirrii miti mootummaafis ummataafis biyyaafis gaagama malee bu'aan irraa bu'eem hin jiru gaafa naaf Baqqalaan Wallagga dhaynee Asoosaa dhaynee waachaa booyaa turre aanaa muraasa keessa ture sochiin kun har'a biyya guutuu wal ga'e nu amma faranjoota tokkaa agarru waan itti himnu jira kaaba qofarratti fuulleffatanii deemaa jiran asiin haasawee galee eeysanii dhufe jedhan ga'e ajaa'iba kanaaf nuyi akkuma reefu bakkeen jeetti wanni baay'ee nama gaddisiisu mammaaksa amaarinyaa tokko jira maal jaansi የገደለው ባልሽ
የሞተው ወንድምሽ ሀዘንሽ ቅጣጣ ከቤትሽ አልወጣ እንገልቹ ቤት እንደፋን ዲሮ ሰልቢና ከዚህ ጅረበር dur ormatu nu ajjeesa orman nu hida nu darrajenna amma keenyu wala faan gara galee wala faan gutti jira kunurra dhaabbachuu qaba namni keenya rakkatee jenne kana ka jechaa jirru ka akka itti cabsan baratanii ka jettu ka Oromoo cabsee dagarre koofii caccabe maleenu uma waan tokko sodaatina Jawaar ajjeesuu danda'u Baqqalaa ajjeesuu danda'u Oromoo Oromiyaa garuu hin danda'amu kanaaf an baay'ee na yaachisun anta san boodatiin na yaachisa tooftaan cabsuuf tooftaan xaala'u xilafa'u damsisa'u waggaa lamaan dabre kana biyya damassaste malee bu'aan isiin buufte jiru kanaaf nuyi kan jennu mootummaadhaanis humnoota biyya alaatiinis kan jennu biyya damassaste malee okiyya dhiise bakka nin dheereyse jechuudha nin dheereyse an fitadhe bakka akkas taanan anis waan xiqqoo waan gaggabaabdu tokko yaaduma isinii kennuudhaafi. Okay, first of all, I would like to thank my friend there for your comments. Thank you for being with us and for the sympathy and solidarity you have shown to the Oromo community and our people. And I'm very glad that I heard you have been praying for us while we were in prison. We know there were millions of people praying for us. You were one among them, and thank you for that. God bless you. Waa'ee nageenya keenyaa inni kaaseera. Nuyi qabsoorra irra dhiiroo. Namni qabsoorra jiru du'uu danda'a, hidhamuu danda'a. Namni waraana hidhatee bahu qawwee isaa fudhatee rasaasa isaa hidhatee gaafa bahu nan ajjeesa duwwaa jedheen bahu. Akka du'uun beekamoo hin beeku. Du'uus hin danda'a. Ajjeesee nagaan galuu danda'a yookaan immoo du'uu danda'a. Akka du'uu danda'a utuu beekutu qabsootti seena. Nuyi yoo waraana qawwee baanne yoo loluudha yoo baanne yoo waraana keessa irra lola keessa irra lola dippiloomaasii keessa irra lola siyaasaa keessa irra mootummaan kana addunyaa irratti dhiibbaan akka irra ga'u qoqqobbiin akka irra ga'u karaa dippiloomaasii dhiibbaan akka irra ga'u akka harka kennatu waan hundumaatiin irratti qabsaa jira. Kanaaf nuun hiilu nuun niisu nu hiiluu danda'a yeroo meeqa hidhamneerra yeroo meeqa waan meeqa nurra ga'eera. Garuu ani kan baqadhe eewu dhaqee hidhamu eewu dhaqee aduu ilma eewuun kennaan akka hoogganaa tokkotti akka nama saba kana dursuu tokkotti wajjiniin naqee waan sabi koo ta'e ta'uun dirqama kooti. Maal jechuudha Jawaar akkamittiin asitti hafuu danda'a? Ilma eenyu dhaqee du'aaf eenyu dhaqee qabsaa'aaf eenyutu guddisa baasa? Nama hundumtuu akkuma Jawaar isin mararu dhalli isaa hin marara. Hin jaallata akkamittiin eenyu dhaqee gatii kana haa kaffalu? Yoo tokkoon keenya yoo gatii baasne malee bilisummaan dhufuu hin danda'u. Freedom doesn't come free. Hin dhufu tola hin dhufu. Gatii itti kaffaluu qabna baasuu qabna. Ani kaffaluun qaba qooda koo isin immoo as teessanii dadhabdanii isa ormaaf dadhabdanii maallaqa argattan kaffaltanii isinis qabsoo keessa jirtu. Hundumtuu karaa isaa qabsaa inni qawwee fudhatee diina irratti dhukaasaa jiru tumaa jirus immoo qabsaa jira karaa isaa lubbuu isaa wareeguudhaaf achi jira. Kun hundumtuu wal qabatee wal simateeti bilisummaan kan argamu malee akkumatti teenyee isa barbaannu isa jaallannu nas taa'e isa kaaniin immoo deebi ani immoo dhaqee du'a Jawaar hin deema. Hin ta'u Jawaar inni akkasii hin ta'u hin ta'u inni akkasii hin ta'u walumaan deemna. Kanaaf waa'ee nageenya keenya nuyi kutannee itti deemaa jirra waan ta'eef waan tokko yaadda'ina. Ani immoo akka nama amanu tokkotti maala nama na beektamu rifeensi mataa kootii tokko ittiin gaafa rabbi jedhe malee hin buqqaatu jedhee yaadana. Alhamdulillah.
Kanaaf waa tokko nuuf yaadayna abbaan du'e kimbila jedhu adeemu qabsoon itti fufte. Adda bilisummaa Oromoo wajjiniinsa ta'e waraana bilisummaa Oromoo wajjiniini nuti akka namni ittiin nu laalaa jiru kana miti. Warra wajjiniin hidhamnes beekna. Guyyaa 40 akkamittiin soomuu jalqabne beektu gaafa jalqabaa quba qabdu miti. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa bakka hattooti jiran bakka namoonni itti nama ajjeesan hidhaman lafa jalatti gaafa isaan fidanii hidhanii namicha kana iddoo isaatti deebisa. Namicha kana iddoo sana baasa yoo kana ta'uu baate nus nyaannu midhaan nyaannu jennee jalqabne. Sanumaan dubbiin dubbii dhalee wanti tokko itti deemee itti dabalamee nus xiqqii keessa seennee waan uummata keenya barsiisuu barbaannus wanti tokko waan keessa tureef achumaan hin nyaannu jennee haga lubbuu keenya wareegnutti geenye. Innis waliin anis jannata akkumatti ilaallee deebine. Kanaaf hariiroon keenya hamma kanadha. Mana hidhaa keessatti akkamittiin akka wal gaafachaa turre nutu beeka. Risoorsii namni nuu kennu akkamitti walii qoodaa akka turre nu miti isaantu dhugaa ba'uu danda'a gaaf tokko. Nuyi osoo nyaannu isaan agabuun bulanne. Nuyi osoo uffata kaffana otoo qabnu osoo uffataa jirru isaan immoo isaan agabuu isaanii hin bulan. Namoonni baay'een yeroo sana turan keessaati kun reeduwaan faas jiru bakka kana jiru akkam akka ture jechuudha.